Jamaal Sayyuu warraaqitan jedhama. Jiraataa biyya kanaati. Sinoo kinoo kanata faayidamna. Gandi kiyya baalci. Gandi kun amma sindeedhaan beekamaadha. Sindee barrumatti gashin. Barrutti gashinee kinoo gaafamma majammaraa saniis akkasumatti hibratti hin baanetti walitti baanee facaafne faayidamaa guddaa arganne. Faayidamaa akka waan nu hin eegganne arganne. Bakka nu hin jirretti waan nurraan ergamne waan nu hin eegganne arganne. Faayidaa guddaa arganne jirra. Mindeen irraa galee amma kinoo abba maashoo facaafate abba bardogee facaafate hundinuu facaafatutti jira. Facaafanne alhamdulillahi rabbil aalamiin galata guddaa mootummaa galata guddaa gashinaaf galata guddaa waan nu hin yaaddanne dachiin kun amma manaan dura waan sa'atii malee waan hin taane akkanumaan taa'ee wanne midhaan eeggatu. Amma sa'atii malee sa'atii nu hin facaafaniitiin dura midhaan kun akkasitti dhufee sindeen kun dhufee facaafatuu jammarree alhamdulillahi sindee barrutti gashinee jirra. Galata rabbiitis haa gashinu galata mootummaatis mootummaan kun haa ulfaatu hin jedhani kanaan jedha. Kana gad buusuun isaati sirri maa jechuudha? Gad buusuun isaa sirrimatti nu amma tanaan dura xiqimti maashoo xiqimti ilaali amma gara fuula duraatiif xiqimti facaafne. Xiqimti muluu baalchee inni assaakkaane jenneetti yaadutti jira. Maalifiini xiqimti irraa qabee dachiin biyya keenyaa kuni xiqimti hidaar tisaas akkasumaan jedhetuma ta'a tanaan dura. Amma immoo xiqimti gaafa facaafne sa'atii inni taa'u san sa'atii inni qullaa taa'u sani gara gallee amma sindee itti argatutti jira. Sa'atii inni taa'u san hojii arganne nuyi. Sa'atii sanitti nuyi waa takkan hojjennu tanaan dura. Amma sindee arganne sindee san nagaa kan galfatutti jirra. Sirrimatti gadi buusee itti haa afuufu nuyis faana dhaabbannee galata keenya kinoo nu amma egaa gashine maal numa ofiif faayyanne malee namni nurraa fudhatees hin jiru namni wanni jees hin jiru barrutti gashine nyaatutti jirra kinoo alhamdulillah kufii nyaatutti irra daabbo.